Gurbaa inni fini barri saka. Dua tamam. Salam alaikum. Waalaikum assalam. Amma moo manu mana dhufte jechuudha amma moo. Lakki ba tamam. Achina raasi kan. Abba tamam waan biraa miti. Adira seera natti. Waan biraa miti abba tamam. Adira seera adira idia deemi kee ko. Abba tamam. Abba tamam. Adira seera. Waan biraa miti. Biqeera adira seera. Adira seera. Lakki ba tamam. Abba tamam tasgabaa. Bala kaalin talakoo ababbalii baasuudha irra geessanii bala baadil bi mucaa hattuutti geessitanii eeru. Wallahi ababbalii. Amma moo wama tiqee koo dhufte yoo badiriyaa koo na jalaa baasuu ta'e. Adira seeraan irraa deemee. Abba tamam baasuu. Seeraan titti biqeera adira seera. Adira seera harka kootti baddaan irraa deemee. Lakki isinitti mufani waan isinitti mudhu Maal too deessuudhaaf ammoo. Sin fuudhee baduufani. Isa kala galaan nan sodaadha. Adira seera. Naan jechuudha. Biyya laqa qabaa. Seeraa laqa qabaa. Adira seera. Adira seera tittime. Na dhaggeeffadha abba tamam. Lakki abbaa keen kabajaa natti. Ulee dhiisaa abba tamam. Natti siqiniin. Ilaa dhaggeeffadhaa isinitti hima. Maalaa jiru. Ilaamee. Narraati kadhuuti natti dubbadhu. Adira seera natti siqiniin. Ilaa abba tamam. Ilaa iddoo ta'e sin geessuufani. Maal hojii? Burtukee bira Dubaayin sin geessuufani. Burtukee koo amma ababbalii baasuudha. Ababbalii miti. Dubaayin sin geessuufani. Maal oduu? Shaarjaa. Obboleessa koo fuudha. Inni kaa. Naawwiin fuudha qaba Noovembarii 9 Shaarjaatti sagantaa ajaa'ibaa qopheeffatee jira bareedduu tokko fuuchuudha. Sargii isaa irratti immoo namni guddaan sheekiin hin jiru du'aayii gootu enneeti. Eenyu eenyu fuudhaa jira gaa? Naawwii fuudhaa rabba. Eenyuun fuudhaa jiraan jedhe? Genneedhuma tokko fuudhaa rabbatama. Yoomi gaa cidhisaa? Noovembarii 9 Shaarjaatti. Jaarsa isaa Dubaayii naqa gaangoon kootu duddina dura. Ana qofa miti moola. Shaafi kaatee dhuftaa akka dhufteen sirbichatti fufta shi akka dhufteen sirbichatti fufta maaliif naa gattee biyya baatee jedhaatuma dhuftaa erga sirbicha fixee kaatee immoo an artisti Shaafi Mahammadin jedhama. Noovembarii 9 uummata koo jaalalaa biyya Dubaayii jiru isin bashannansiisuuf cidha obboleessa keenya naawwii irratti hirmaachuu dhufaan jiran. Ala jalqabi dhufu. Ana qofa anaaf sin qofa miti. Kan biraa hoo maaltu dhufa? Artisti Shaafi Mahammad Faara. Isa mazmuurii. Biyya baatee hidhamnaan himimmaan na yaate kottanoo sin eegaa maal taate fagaattee jirte. Artist. Salaamu alaikum. Fayyaadha? Jirtu? Maaloo tuudhuma salaamataa jedhine weedduudhumaan jalmarte. Ay gammachuu guddaa wayinnatti dhagahame. Akkana? Amma Noovembarii 9 Dubaayitti cidha naawwii keenya ho'isuudhaaf irratti argamuuf qophiirra hin jira jechuudha. Kanaafuu maaliif naa gattee biyya baatee sidhamnaan himimmaan na yaate kottanoo sin eegaa maal taatee fagaattee jirte. Sayyadee. Isaan Noovembarii 9 warri kolfa barbaade abbaa tamaamtu jira. Warri artistii barbaade artistii Shaafiitu jira. Warri qoosaa barbaade madarakii irratti nama kolfisiisuu fi jaallatamu warri barbaade Abdii Geetaachootu jira. Ijoolleen durbaa burtukee koo dabalatee hundi keessanuu kotta abbaan tamaami madrumaanis hin kukkutee gadi sinnis. Noovembarii 9 inafina hundi keessanuu cidha obboleessa keenya cidha ilma keenya naawwiirra. Kanaafuu Noovembarii 9 artisti Shaafiinii fi obboleessi keenya abbaan keenya obbo Abbaa Tamaam jiru Noovembarii 9 Shaarjaatti tolaa agarru maas salaama. Akka